Waraanni haleellaa qilleensatiin jalqabe samii galaana fi daangaa qaxxaamuruun babal'ateera. Wanti sanbata haleellaa guddaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwataniin jalqabe saffisa guddaan gara wallabdee guutummaa baha giddu galeessaa liqimsuutti guddateera. Akka qondaalonni Ameerikaa jedhanitti Israa'el caasaa hooggansa Iraan irratti kan xiyyeeffatte yoo ta'u, Waashingtan ammoo iddoowwan misaa'ila baalaastikii fi bu'uuraalee waraanaa rukutaa jirti. Pentagoon xiyyaarota dhoksaa B2 boombii paawundii 2000 hidhatan bobbaasuu mirkaneesseera. Ajjeechaan hoogganaa olaanaa Iraan Alii Khamenei haala siyaasaa fi marii wallabdee kanaa jijjiireera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Iraan Amir Said Raavaniin akeekkachiisa cimaa kennaniin deebiin Iraan kennitu haga haleellaan kun itti fufeetti kan turu ta'uu ibsaniiru. Namoota nagaa yookiin dantaa biyyoota ollaa irratti hin xiyyeeffannu jechuun Iraan abbaa biyyummaa isheef harkan kennitu jedhaniiru. Yoo sarbamni seeraa itti fufe Iraan saffisaa fi kutannoodhaan akka rukuttus akeekkachiisaniiru. Dubbiin isaanii kun kan dhufe yeroo misaayiloonni qilleensa keessa balali'aa jiranitti. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaa marsaa 13ffaa raawwateen waajjira wiirtuu fi waajjira ajajaa muummee buufata xiyyaaraa Ameerikaa Baareen keessa jiru rukutuusaa beeksiseera. Akka ibsichi jedhutti diroonii fi misaayiloonni dhaabbilee naannoo sheekiisaa jiran irratti xiyyeeffachuun kuufama boba'aatti abidda qabsiisuun aara gara samiitti erguu ibseera. Haleellaa Baareeniin sa'aatii muraasa booda haleellaa marsaa 14ffaa eegaluu kan ibse koreen eegdota warraaqsaa Iraaniin buufata xiyyaaraa Ameerikaa Arfaajaa Kuweet keessatti argamu rukutuu ibseera. Waraanni kun jijjiirama tarsiimoo bal'aa ta'e agarsiisuun qabeenya Ameerikaa biyyoota galoo galaanaa keessatti argamu rukutameera. Iraan biyyi buufata Ameerikaa keessummeessitu kamiyyuu bilisummaa kan qabne mallattoo agarsiisaa jirti. Kanneen yeroo dheeraaf tumsa waraanaa Ameerikaa waliin qaban illee haleelamaa jiru. Gama biraan manni maree tumsa galoo galaanaa akeekkachiisa kenneen haleellaa misaayilaa fi diroonii Iraan irratti raawwatteef tarkaanfii waraanaa ta'uu danda'u dabalate. Tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an hunda fudhachuu mala jedheera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan haaloo ba'uu dabalataa kan goone akeekkachiisuun Teheraan yoo baay'een rukutte humni kanaan dura argameen beekne akka ishee mudatu himaniiru. Wallabdeen kun gara kaabattis babal'achuun Hizboollaan buufata hordoffii qilleensa Israa'el Meeroon irratti misaayilaa fi dhukaasa rokkeettii banuu ibsuun buufata nahaaf kan gaara Goolaan irratti argamu dabalatee haleellaa guddaa kibbaa ifaatti raawwachuu himeera. Hizboollaan rukuttaan kun gocha Israa'elii fi ajjeechaa Khameneiif deebii seera qabeessa ta'uu ibseera. Israa'el gama isheen waraana torbanootaaf turuu danda'uuf of qopheessaa jiraachuu labsiteetti. Dubbii himaa waraana Israa'el Leetanaal Koloneel Naadaaf Shaashaanii akka jedhanitti Israa'el dura torban hedduu turuu danda'uuf qophaa'uu ishee ibsaniiru. Yaa ta'u malee loltoonni lafoo sadarkaa kanatti Iraan seenuun isaanii hin oolu jedheera. Gama biraatiin Ingiliis Ameerikaan buufataalee Biriteen fayyadamuu akka dandeessu raggaasisteetti. Muummichi ministeeraa Ingilaand Keir Starmer ibsa kennaniin misaayilota Iraan madda isaaniirraa balleessuuf Biriteen deeggarsa ni gooti jedheera. Gabaan boba'aa dabaluun balalliin daldalaa adda cituun magaalonni galoo galaanaa bu'uuraalee misoomaa dhabuu fi namoonni nagaa samii ilaalaa jiru. Ameerikaa fi Israa'el gadi fageenyaan Iraan rukutaa kan jiran yoo ta'u, misaayiloonni fi dirooniin Iraan galoo galaanaa keessatti haloo ba'uu itti fufaniiru. Dhiibbaan Hizboolaa Libaanos irraa dhufu guddachuun wallabdeen dippiloomaasii UNA keessatti hammaateera. Humnoonni addunyaa of eeggannoodhaan ejjennoo isaanii yeroo ilaalan Iraan haga haleellaan itti fufutti haloo ishee itti fufteetti. Israa'el torbanoota hedduudhaaf qophaa'uu beeksisuun Waashingtan duula ishee itti fufuuf dhaadatte. Wallabdeen kun mariin osoo hin taane waraanaan furmaata akka argatu murtaa'eera. Halkan kana guutuu baha giddu galeessaa keessatti iskiriinii raadaraa ifuun ittisni qilleensaa sochiirra turu.